jiltaan nu gammachuu guddoo kasabu jilteen jilboorana inni lafa raisii kee yookaan bulchaan keenya kaboorana abbaan gadaa ammaan tan baadha gan saddeeti baalli walirra fuudhu guyyaa kan bor dhaqabnutti hin beeknu lafi injifatanii jiitu dhaqqabate tan jenne itti gunnee ganamne ammi jiltaan yoo rabbede qophoomne isa waliin gammadu dhumne gammachuu tan keessa ooluu hin dandeenye diqqaa guddaan jaarsa jaartiin amma ufuma mataan gasee malee guddatee jira gammachuu tan waliin gammanna inni dhumne waliin qoodanna amma kum lafteen na dhumne warkeen waliin gammadu maan jennaan jijjiirama misiin jijjiirama amma gadaa walirra fuudhan kunini waan akka malee guddoo waan ammaan tan 70 lammeessoo jan ka gan 8 walirra jijjiirani gan 500 gar 70 dabre jiru historia guddoo seenaa guddoo nulee nam seenaa tan maan arlubbuun injirra keessa ka argamnu inni akka seendoom qorannoon keessa maal irra geggeesse qorannoon kennini ballatee wamna morsisee bulaa finnumisa waan jireenya kamii jiraata rakkooleen guddum jirti namni kun nama horiin bulu finnoo horiin bulu kun akkam deemsisa yaalii haal qilleensa akkamitti warkan harka qaba karaa kamii namoo namni barate yaadan warkan qarqaara karaa sun hindu qorannoo geggeessin aadaan teen kutaan qabdu ufumaa daariin jidduu nu jirti malee wanni keencuuf tokko finni keen tokko bulchaan guddaan booran bulchu abbaan gadaa ka president kenna garan jira nutti achi qubata malee aadaa tana waliin qabna nu kutaan qabnu oromoo akka oromoo leeti tanaaf tokkinamne cabsine itti deemne arru hojii ta'e lafa lakkifne hojiin tatanarra hin jirtu jennee dhuma. Wanni nu ta'uu qabnu akkuma ammaan tana kana nam keenya walitti dhufuu qabna. Hojja jilti jiraatte jiltaanitti wal yaamne namni keenya hundu gar jiruufu gad dhufe waliin bashannane waliin gammachuu qaba. Ammaan tanaatti akka lafti deemuu jirtuutti Oromoon Finfinnee irraa dhufte aga bisaanii galaanaatti jirti akka Taanariifaa. So warri amma gad dhufuu jiru Mooyyalee irra qabaate Marsabeetii irra qabaate Isiyooloo irra qabaate akka Taanariifaa gad dhufuu jirti. Distaansiin tuniin hojjate laaltu waan akka kiiloomeetirii Kutookiyaa Mooyyalee akka Taanariifaa waan akka kiiloomeetirii 1,500 warri karaa kan gubbataa cuftinu warra Oromooti Booranaa warra Ormaati. Abbaan gadaa baalli fuudhee kaalleen baalli kennatana guyyaa armaan dura hedduu gurruma dhageenya malee hin dhaqqabanne ammoo argammachuu tanaaf keenyaa boruu barraa qabaane ammaan tayyaa bal'aqan warra lafaallee kaafaan takka dubbannuuf kaafaan takka hin dhageenyellee nagasa fuudha babaaruuf fayyaadha akkasiifu ani saahuu dhaladhe keenyatti ammoo amantaan tiyya dhugeeffataan tiyya aaduun boorana tan kamarroo cufa abbaan gadaa baalli fuudha guyyaa nuti xiqqoo tokko abba gadaa kaqara baalli fuudhaniin boruma dhagahe eegisuun dhagaa dhufe ammoo warri waaqina dhaqqabachiise tanta guyyoo boruu kan dhufee laftan jira agasum jechuuf. Namni achi guddoo dheebuu waan aadaa garana kan qabayyu maan jennaani achillee aadaan tuni num jirti gamisaan namni waan kan aadaa tallee num tolfata dubbenne gadaamojiilleen ardaa itti buufatullee qabdi saahullee keessallee qabdi achillee ittiin buufatti ammoo jilti boorana gugurdoon ta'achitti hin taane jirta guddattee garana taatu wanni aadaa garana hojjetanii guddoo jira akkasiifu ammoo namni garana kan laalama barannooti guddaan gar kenna garan jira qorannoo akkasuma geggeessin ilmaan kennallee nulleen akkasummaan barsiifannam waan garana baranne nuun dhufiitam garan dhumtana akka nulleen nafi keen waan aarettiillee ka jiran baranne yoo galmaan warkeen kaaf dhibillee bita aadaan gadaan wanni si akkana inni akkasitti baranne. Aadaan teen tokko dhugeeffachaan teen tokko gochi teennalleen tokko baan arma sabbo achillee sabbo namni arma goona achillee goonu gogeessallee hamarma qabna achillee qabna. Aadaa tan akka nu barsiifnu durii fi hin poyyafa barsiifnu.